Argitanii jirtanii viidiyoo kana obboleeyyan kiyya. Mucattii tana akkuma si yuunifoormii uffattetti geggeessan jechuudha. Akkuma yuunifoormii uffattetti aerooppilaanii keessa jirti. Argitanii jirtanii uffata hojiitiin odoo isii hojii hojjetaa jirtu baasanii geggeessanii jechuudha. Isinii galee baasanii geggeessanii jechuudha. Argitanii jirtanii warri yeroo dubbatamu dhugaa isinitti fakkaata. Isaan gara jabeenya hagana qaban jechuudha. Uffata hojiitu gaafa ofirraa si baasuuf murteessan uffata hojii hagati jijjiirattu sakandii siin kennanii jechuudha. Waan biraati miti. Isin warri birrii isaan bira ol kaayattan. Isin warri isaan amantan. Isin warri afaan isinitti toluun isaanii dhugaa isinitti fakkaata. Gaafa isin ka'an isaan akkana isin godhanii jechuudha. Kanaaf gizeen uf qopheessuun dirqama isinirra ta'uu qaba jechuudha ijoolleen keenya. Waan kana yoo agartan barumsa isinii ta'uu qaba. Irraa barumsa fudhadhaa. Ana sunti kun narra gahinaa jedhaa uf shakkaa. Warri bira jirtan sun akkana na godhinaa jedhaa shakkaa. Isinii galee isaan hin amaninaa. Isaan bira waa ol hin kaayatinaa. Obboleeyyan kiyya. Lakkee akkana nan gootuu tiyya nama gaariidhaa tiyya nama akkasiitii hin jedhinaa. Yeroo isaan jijjiiraman hin beeytan. Maal waanuma argaa jirru hundumti keessanuu waanuma argaa jirtanii. Hadha waan tokko tolchitee yoo ati hojjette maashaallah sirraa jedhan. Guyyaa san beqqaa namni akka keetiin jiru. Yoo ati waan wayii tolchitee hojjettee wanni ati hojjette sun isaanitti tole jechuudha. Maashaallah jedhan lafa kana balleessan. Borummoo akkuma san yoo asi harkaa badan Allah ka rabbilchisiin jedhan namni akka keetii waa balleessu hin jiru lafa kanarra. Isinii galee namni akka keetii waa balleessu hin jiru lafa kanarra. Isaan daqiiqaa sakandii jijjiiraman. Kanaaf obboleeyyan kiyya isaan hin amaninaa. Argaa jirtanii kunoo narra hin ga'u hin jedhinaa. Isin maal isaaniiti? Homaa isaaniiyyuu miti baraa isin. Isaanii homaa isaaniiyyuu miti. Inshaallah hin hojjettaa miti osoo mana kana diidee deebistee ijaartee waan barbaadde gootee isaan gaafachiisi jijjiiraman ati isaaniif homaayyuu miti. Homa takkatti fakkaatu jechuudha. Hanga barbaaddes bira turi. Hanga barbaaddes hojii isaanii seeraan hojjedhu. Isaan gaafa si jijjiiran sima jijjiiraman. Hulataati kaleessa oolte san hin beekan. Hagam akka isaan bira turteeyyuu hin dagatan nama haaraa sitti ta'an. Daqiiqama keessa yoo waa harkaa badan yooma san nama haaraa sitti ta'an namnummaan ati wajjin waggaa haganaa turte kunneen. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa yeroo baay'ee of eeguu qabdan. Of qopheessuu qabdan. Keessattuu jechuudha. Homaa miti uffata hojiitiin illee isin geggeessan keessattuu homaa miti keessattuu garuu wanti keessan isaanirra hin jiraatin. Damooza keessan isaanirra hin kaayatina keessattuu jechuudha. Isaan amantanii ani akkaawuntiin qabu maal irratti argadhaa biyya irratti argadhu kana jalaa balleessanii jettanii isaanuma bira haanaa ta'u jettanii isaan biratti hin dhiisinaa. Amma kanatti yeroo kana jechuudha amma yeroo kanatti uffata jijjiirachuuf namni carraa siin kennine. Uffata hojii hagati ofirraa jijjiirtuuf namni carraa siin kennine. Damooza kee isaanirra jiru gaafattee haga isaanirraa fudhattuuf carraa naa kenna jettee yaaddaati. Mee fakkaataa isinumattu ijoolleen baay'een jechuudha warri argaa jiru. Warri isaan bira kaataa jirtan. Warri ji'a meeqaan ji'a haganaa isaan biraa qaba jettanii isaan biratti lakkaayataa jirtan. Isaan maalidha? Isinii galee gaafa isin birrii bira kaattan isaan akka itti dafanii ofirraa isin baasan barbaadaniyyuu. Karaa itti ofirraa isin geggeessan barbaadaniyyuu akka birrii sanatti hin gaafanneef jechuudha. Ka Rabbiin laaffise malee keessattuu birrii baay'ee bira ol kaayattan taanaan akka isaan isin jijjiiraman akka miidhaa isinirraan gayan hin shakkinaa.
miidhaan akka isinirra ga'u shakkii maleedha jechuudha. Shakkii tokko malee miidhaan isinirra ga'e. Si warri maallaqa keessan isaan bira ol kaayattanii naa akkana gootu gisee akkanaarraa fudhadha gisee akkanaa akkasii yookaan gisee galuurraa fudhadha warra jedhan fa'aatu jira. Obboleettii waan gootuu dhabdi maallaqa yoo akkaawuntii hin qabne ati warqiin bitii warqii bitadhu morma keetitti diradhu deemi. Warqii bitadhu morma keetitti diradhu deemi gaafa galte maallaqa jijjiirta. Biyyattis ergachuuf akkaawuntii hin qabne. Biyyatti soo argatte beekamaadha. Si jalaa balleessa namni birriin balleessana hin jiru. Warqiin bitii morma keetitti diradhu deemiin isaan bira sin kaayatin. Gaafa galte birri jijjiirta waan ta'eef. Akkasumas ni jedha obboleeyyan kee yeroo baay'ee osoo walirraa barattanii bareeda jechuudha. Amma kamcattiin kun akkanatti yuunifoormiin gadi baafamte. Uffata hojii kanaa odoo ofirraa hin jijjiirin gadi darbamte tun osoo maallaqa ji'a 2-3 fa'a biraa qabaatte yeroo san maallaqa isii gaafattee maallaqa isii kennanii fi maallaqa ofii fudhattee geggeeffamte jettanii yaaddan isimmee yoo yaaddan waan hin jirre dhiisteetu biraa deemti ka maal gootere carraan qabdu isaan gaafachuuf isaan wajji wal mormuuf osoo isiin hin beekin onlaayinii irraa tikkeetti kutanii been bakka kanaa deemna jedhanii fa'aa eerpoorti darban sii galee. Akkasumas ni jira obboleeyyan kee yeroo baay'ee of qopheessaa.